dookumantarii sirna gadaa Oromoo irratti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin qophaa'ee isinii dhiyaatedha. Saboonni durii kaasanii hundeen dhaloota isaanii Afrikaa kaababaa keessa ta'e ummattoota kan akka Oromoo, Beejjaa, Saahoo, Biniyaamar, Agaw, Sumaalee, Affaar, Sidaamaa fi Hadiyyaa fa'i. Ummattoonni kun baroota dheeraaf waliin kan jiraachuu aadaa fi seenaa walitti hidhataa kan qabanidha. Ummanni Kuush jedhamee beekamu kun qaroomina ilma namaa fi amantiiwwan gurguddoo addunyaa irratti beekamoo ta'aniif madda akka ta'an seenaan ifa gochaa jira. Saboota Kuush kaababa Afrikaatti argaman keessaa sabni Oromoo isa tokkodha. Ummanni Oromoo ummata sirna gadaatiin bulu yoo ta'u, seenaa fi aadaan isaatis sirnuma kana keessatti kan ifa ta'ee fi kan ibsamudha. Sirni gadaa qaamota mootummaa kan akka qaama seera baasuu yookaan caffee, seera raawwachiisuu yookaan abbaa gadaa, kan seera hiiku yookaan abbaa seera fi torbii ofii kan qabu mootummaa Oromoo kan ummanni durii kaasee ittiin ijaaramaa turedha. Gadaan dameelee diinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi amantaa kan qabudha. Dameen diinagdee dhimmoota qabeenya horachuu fi to'annoo ta'ee irra jireessan qonnaa fi loon horsiisudha. Dameen hawaasummaa immoo jiruu fi jireenya ummatichaa keessatti dambiiwwan gadaadhaan tumaman mara kan hammatudha. Fakkeenyaaf seera moggaasaa, seera gumaa, seera gaa'ilaa, seera rakoo, seera duulaa, seera buttaa, seera kooluu, seera madhachaa, seera muudaa yookaan qaalluu, bokkuu fi kallacha yookaan amantaa kan of keessaa qabu ijaarama yookaan sirna guutuu hawaasa isaa ittiin gaggeessaa turedha. Dhaggeeffadhaa biyya aduun daddabaa deema, seerri achi nu jalaa deema deema. Waan kana ta'eef eebba keenya kanarraa walii galtan abbaan jaanii ibbitimaa butee, abbaan faajjiin eebbisaa, abbaan shananiin eebbisaa. Sallamoota alfataan keessi nu wayinaan dubbanite ana akka callaa dubbatanii kaanii inni karaa beekaa balii baruu dhaqee fuula nu balleessaa jedhanii kaanii naa dubbatatte kun immoo mirga dubartii eegisaa sodaadhaa. Muka aadaa hanqatu aadaa. Hiika warqaan naqaa aadaa. Mee warqaa yaa'ii hanqatu aadaa. Butaa seeri malee kun intala baaqatu inti baaqatuun hin dubbatanuu seera. Qabamu qabaa. Amma immoo gadaan maalii kan jedhu yaalaallu. Akkuma kanaan olitti eerame gadaan sirna yookaan siistama Oromoon ijaaredha. Sirni kun jaarmiyaalee Oromoon hawaasa isaa keessatti ijaaree ittiin socho'aa turedha. Ijaaramni kun gama diinagdee, hawaasummaa fi amantaan qofa otoo hin ta'in gama siyaasanis shoora guddaa kan qabudha. Fakkeenyaaf sochii wallaansoo fi injifannoo Oromoon jaarraa 16ffaa keessa godhe seenarraa hubachuun ni danda'ama. Adeemsa gama siyaasatiin ture yoo fudhanne gadaan durumaa qabee hirmaannaa ummataa seeraan kan dhugoomsedha. Haaluma kanaan dhaloota Oromoo mara of maddii hiriirsuun sadarkaalee umurii isaaniitiin miseensummaan kan hammatudha. Kunis gaggeessitoota isaa waggaa 8 jijjiiruu fi akkasumas muuduun dhaloota maraa hirmaachisuu isaati. Kun immoo siyaasa ammayyaa fi dimokiraatawaa addunyaa irraatiif fakkeenya fi bu'uura guddaadha. Miseensa fi murna gadaa. Miseensonni gadaa haala umurii isaaniitiin kan hirmaatan yoo ta'u, isaanis naannoowwan Oromoon qubatan maratti haaluma wal fakkaatuun kan ijaaramanidha. Yaa ta'u malee maqaan miseensotaa garuu
garaagarummaa qabaachuu ni danda'u. Maqaan miseensotaa yookaan paartii sirna gadaa iddoo baay'eetti beekaman keessaa birmajjii, horota, duuloo, robalee fi halchiisa. Miseensonni kun haala murna umuriin kan bulan yoo ta'u, daa'imummaadhaa qabanii hanga dullumaatti tartiiba seeran murtaa'e keessa kan darban ta'a. Isaan kunis sadarkaalee dabballee dhaloota hanga waggaa 8, gaammee 8 haga 16, kuusaa 17 haga 24, raaba 25 haga 32, doorii 33 haga 40, luba yookaan gadaa 40 haga 48 yoo ta'an sadarkaaleen kun qara kan jedhamanidha. Miseensonni sadarkaa lubummaa gooddatan yookaan fixatan miseensa laafaa yoo ta'an, isaan kunis hanga waggaa 88tti duraa duuban hojii gadaa keessatti raawwatamuu qabu. Sadarkaa lammaffaarra jiru ijoollee xinnoo umuriidhaan waggaa 8-16 turanidha. Isa ol sadaffaarra kan jiru ijoollee kuusati. Kuusa jedhamti. Biyya kana naannoo kanatti immoo foolleesiin jedhamti. Ijoolleen tun umurii ishee waggaa 17 hamma 24ti. Dardarrawwan ciccimoodha jechuudha. Tuni seenaa keessatti itaanaa waraanaa jedhamti. Junior warriors warra jedhamtuudha. Isin sadarkaa sadaffaarra jirtu. Sadarkaa sadaffaarra jirtu. Afuraffittiin immoo warra raabati. Warra raabaa jedhamu. Ijoollee raaba jedhamti. Namni shuntu raabumni kuni umurii ishee waggaa 24 hamma 32ti. Jarreen kuni warra waraana abbaa gadaa wajjin ta'uudhaan raayyaa abbaa waraanaati. Warri raabaa kun. Hojii isaanii baay'ee cimaadha. Dardarrawwan gurguddaadha. Of danda'anii warra socho'anidha. Ittaanee sadarkaa shanaffaarra kan jiru warra dooroma keessa jiranidha. Dooromni kuni ijoollee odoon ta'in nama guguddaa barumsa irra jiranidha. Barumsa sirna gadaa, filosoofii, falaasama adda addaa Oromoo keessatti argamu kan baratanii fi qe'ee warra abbaa gadaa warri gadaa ogaa godaanu qe'ee isaanii kan eegan ofiifirree jila adda addaa kan qopheessanidha. Shanaffaarratti ja'affaarratti kan argamu warra gadaa yookaan immoo luba jedhamu. Warri lubaa kun murna gadaa qara jedhamu. The active gadaa stage. Abbaan gadaa nama yeroo kanaatiin nama waggaa 40 hanga 48 biyya bulchu alangaa qabatee jira. Ani inni qabate hororoo jedhama. Ulee abbaa gadaa jedhama. Bokkuu moti hororoo jedhama. Ulee abbaa gadaati. Ittaanee haadha manaa isaati kan cicoo yookaan qabee qabattee ijjattu sun. Haati gadaa yookaan immoo abbaa gadaa haadha manaa isaa malee hin gadoomu. Sun immoo raaba isaati. Raaba yookaan aangoo isaa aangoo abbaa gadaa piraaktiisii gochuudhaaf humni biyya eeguu fi raayyaan isaa isa. Na dardara cimaa ta'uusaa agarsiisa. Waraanni abbaa gadaa inni guddaan